akbar baade godha miti kun zulmiin akka kana kun yoo koronaa miti balaadhuma biraatuun ittiin buusin rabbiin baay'ee nu qusate egaa adlii dhabuu sanaa wajjin wal qabsiisetanii oggii dura waa hojjedheen ture amma immoo dhiisee waliin himma kee hojjechuutiin jira amma xumuruutiin jira inshallah maashaallah iddoo hawaasni illee sirraa fedhu waan kana kanaafuu qophii irra akka jirtu kana qofaayyuu miti yeroo hundaa'u ati hawaasa kana of kennitee qophii irra akka jirtu naaf himtee jirta hedduu si galateeffadha kana yoo ta'u bara darbee namni yeroo hundaa kaasitu guutuu barbaada kana tura kattee hambise sanii meen ka'e akkan jedhe ana akka kana qophii irra jiru biyyi nagaadha nageenya keenya kana akkamitti eeggannaa numatu waardiyyaa nageenyaati jedhee yeroo qopheessee ka'u kaaba waraana jira maaluun nutti ka'e gara kanaa wanti argee adda adda nutti jira aha kanaa wajjin akkanitti nageenya jedhu hin qabu ajandaan jalaa jijjiira taa'e yeroo baay'ee waan dhaabbataa irratti waa'ee diinii qofa irratti yoo wanta goote condition haala yeroo qilleensa yerootii yoo waliin qabsiisin namni waan kaleessaa qofa obsi'a namni rabbitti amane waan kaleessaatis waan hadhaatis waan boruutis kaleessa qofa dhidhiitaan ooltu kaleessa dhidhiituun kan kee hadha dhaabbachuun kee boritti deemuuf hadha bakka jirtu baruufi kanaaf kaleessa arra boru kana walitti deedeemaan ati akka miidiyaa tokkooti namni hedduun waan haaraa sirraa dhaga'uu fedha kanaafuu atillee kana yaada keessa galchuudhaan waa yeroo wajjin deemtu dalaguu irratti xiyyeeffataa jechuudha waawee kaleessas fakkeenyaaf amma siiraadhuma tokko waan irraatiin wal simsiiftuu dandeessa bara kaleessa akkas taane har'ammoo maal taane fakkeenyaaf zulmiin waan inni addunyaa kanarratti ilma namaa irratti hojjetetu jira miidhaan afaan oromootiin sababa tarii nama miidhuu hin qabneefi ta'ee ani hin beeku tarii yookaanis immoo jecha tokko gochatu moggaasisa jechi tokko kan inni moggaafamu gocha yeroo sanarraayi fakkeenyaaf fitihee jetta afaan amaariffaatiin afaan oromootiin yoo maali haqa yoo murtiis miti haqas miti hin jiru barbaadee dadhabe yoo jiraate immoo annaa kennaa hin jiru jechuun hin dadhabillee miidhaa yoo jiraate malee zulmii yoo jiraate zulmii afaan arabiffaatiin nama zulmiidha zulmii jechuudha nama agartee amma murtii nama tokko keessatti haadha keetiif dubartiin biraa yoo wal wal lolanii jiraatanii haadha keetiif jechaati haadha siisana miidhuudha isiin sunis namaaf haadha beeki yoo bakka murtii dhaabbatte jaarsummaa keessattuu bakka aangoo yoo dheexeteesse yoo maal namatti hojjettaa kantiibaa magaalaa tokko yoo taate maal namatti hojjetta abbaa raddaa qotee bulaa ganda tokko yoo taate yoo maal namatti hojjetta yookaan yoo maal namaaf hojjetta kanuma lamman addunyaa yookaan namaaf hojjechuudhaan yookaan namatti hojjechuudhaan ala wanti jiraatu hin jiru yoo namaaf hojjette har'as hawaasa kee jiraachiftee biyya keessa jiraachifteetii egeree keetiif illee mana qopheeffatta yoo har'a namatti hojjette har'as of jalaa diigdeetii borii keetis of jalaa diigde kanaaf adlii jedhama afaan arabaatti fitih jechuudha miti afaan oromoo keessatti nan dhabe haqaa yoo jette waajjira haqaa jedhu amma fakkeenyaaf jecha sanan kennu garuu haqa jechuunii fi fitii jechuun tokko miti hiika waliin kennu waliin hiiku waliin madaalu kanaaf achi irratti kan hin hojjedhe silaan koo siigaltee dubbiin kabaranaamu kaleessa mirga har'aa addunyaan dhabee mammaraatu kana kaleessa sareetu qaba kaleessa gaalatu qaba kaleessa hayawaana bakkeetu qaba qilleensatu mirga qaba loontu zabana umar ibn abdulaziz hattaa ilma namaa kana qallabamee keetii ilmi namaa shimbiraaf qamadii shimbiraaf geessanii kanaan rabbi nu gaafataa laata jedhanii qurxummii baarii keessatti qallabu turan qurxummii zabana dimashqitti magaalaa dimashqitti jechuudha bakka gaangoon gizee gaangeen fardi yeroo dulloomte isteediyoomii qopheessanarra isteediyoomiin kubbaadhaaf qopheeffamaa miti dimashqiin keessatti magaalaa jiru yeroo hunda diigu beekee magaalaa keenya maaliif istirii kaleessaatti taarika kaleessaatti diiwaana waan jajjabaa of duraa qabdiif dafanii nu jalaa diiganii dhabamsiisu akka wanni sun lamuu mul'anne garuu wanni maktuubaa hin baddu rabbiin ni tiksa rabbiin quraana tiksu ergaa gaariis waan hunda waan haqa irratti hundoofte kana inuma tiksee kun nu ga'a magaalaa dimashqi keessatti isteediyoomiitu ture isteediyoomiin kuni isteediyoomii ajaa'ibaati fardatu gaafa siin jirtu gaafa siin humna qabdu itti feerteettaa miti gaafa siin tulloomtu geessite hamma qallaabii waan isii qallabutu jira waan isii nyaachisutu jira sarraatinyaan hojjetamee jira marga achii qabdi bishaan achii qabdi waan hunda achii qabdi amma gaafa duututti achi teessi
malee har'a farda garaa irratti agarta tushtaadhaan qabee dhukkuba tushtaa jedhamu qabdi fardi beekte busaa dhukkuba adda addaa qabdi dhukkuba kana karaa irratti darbu fe'atanii ka'anii quufanii itti darbu gaafa islaamni duniyaa kana irra ture garuu hin darbamu fardi geessamee isteediyoomii kaa'ama achitti qallabama maaliif gaafa siin humna qabdu fe'attee miti gaafa siin humna qabne immoo nama qabdi namatu tajaajila amantii kanaatu of harkaa qabna kan biraa ergamaan rabbi alayhi salaatu wasalaam gaafa fatihii makkaa gaafa fatihii makkaa waraana 10,000 fudhatanii deemaa jiru hooggananii utuu isaan fudhatanii deemaa jiranuu dhaaban jidduudhaan karaa irratti maaltu isaan dhaabe jennaani sareetuu karaa irratti dhaltee ilmoo hoosifataa jirti amma saree rifata jedhanii nama 10,000 dhaaban mirga hadha namni dhabe gaafa sana saree qaba arras garuu mirga sareetii irra caala kan namaa ranatti fakkaata dhiifama nuuf godhanu warri mirga saree mirga namaa caachisan sunis adlii waan jedhamu haqa kana qofaa miti kanarratti hojjedhee ture silaan kan koo fitihii waan jedhamu fitihii ergaan isiin qabdu manuma keessatti isaas naman zallamin amma fakkeenyaaf haati manaa hojjettuu irratti itti gaafatamtuudha si gale fitihii asfallegaan intini isa barbaada haqa eeguu si barbaachisa yookaan dhulmi irraa wanta jechuu si barbaachisa bakkuma hunda jira manguddummaa keessatti jaarsummaa keessatti amma fakkeenyaaf gosa keetiif ootee gosa keetiif jecha gosa biraa irratti dhiibbaa gochuu gosa biraa irratti haqa gosti biraa qabdu gosa keetti yoo hin murteessin adileen si bira hin jiru haqa namni biraa qabu ofirratti murteessuu danda'u san dus gaatee fadharaayyaa yaada badhaa sana deemtee jirta kabara darbee haala akkasiitiif gabaabbatee yoo jenne kabara hojjedhee lafaa qaba gaaf tokko gadinni isaa daqiiqaa 14 sanga kaasettuma lakke kaasettuma isuma 33 ijoollee tokko kan ispoonsara nuu taanaa taatee jirti isaan illee amaanaan irraa qaban jechuudha maanaan maaliif jennaan hojjedhee jara biraan hin geenye waan ta'eef guutuusaa hojjedhee lafaa qabaa yeroon itti eeggadhee tan gadhiisaa yeroo kondishiniin qilleensi si walitti dhufteen gadhiisaaf kanaafuu guutuudha jechuudha hojjedhee lafaa qaba taatee hedduu namatti tola mee daawwattoota keenyaa kabajamoo gaa warri gara boodaa dhuftan gaa keessumaa wajjin jiru ni beeytanii Ustaz Raayyaa Abbaa Maccaa artistii islaamaa beekamaa namni hin beekne hin jiru isa hojii turtii gaggabaabduu godhu jira gaa isinillee bakka jirtanitti wajjin yeroo gaarii akka dabarsaa jirtan abdii qaba mee nashidaalee Ustaz Raayyaa tokkorraa haga 32 jiran axeerareetiin isin affeera mee dhageeffadhaati walitti dachaan بسم الله جرين جل قبوف دررا مكاكن في غاري تهوا فندرا يا الله تهانسكم يا مولانا زكي جاكين دينكمنا صلوات الله وسلام الله على نبيك يا الله خلقك نوكن تديني امن يا ربي رحمتك لا اله الا هو هو مولاه نوكن ربي الحمد لله الحمد لله ربي سألناك الفوز في الدارين بفضل يا ربي نبدا تدين الإسلام اللهم صل وسلم على نبينا يا ربي موتي لا إله إلا الله صلوات الله والسلام وبارك صلى الله على النبي الرحمة على مرنا مفتون أسكبر بزر بكلم مننا كنبر برحمن ورحمة الله أكبر يا الله فسبحانه رب ما لنا سواه إني شنساني جهسان قدري قدوم فان إيماني يو إني سوچو سلپت تكرن ملكي كمبي لماني تبوابني وجيا مدابي بن بچو تو دنگاني أمري ربي جوا درك متاناني ربي سالنا عزت الدارين بلطفك ويا مجال كوني ربي سالنا عزت الدارين بلطفك ويا مجال كوني كان سابنا بي وانتم مددين ددبت ديكتي كلمة بمدد الحمد لله كالإسلام تاني ديني كرا ربي في الأسماء الله يا الله الله نعم المولى لترجمي يا ربي نبدا دين إسلام تين ملكسي
يا الله يا رحمن بتبوسي رحمتك يا قدام على حبيبك لك الحمد ربي أرجو مكيتيني نبدا افتديني رحمتك ديني يا ربي فنوبلت حقيقة إسلام نتمنى لقاءك بالسلام نخلق يا كيديني نبكني رب العالمين يا ربنا سكرنا كما تشوفي جلماني رحمة ما كان كيديني نمل كسي دنيا ديني يا ربنا سكرنا كما تشوفي جلماني رحمة ما كان كيديني نمل كسي دنيا ديني egaa daawwattoota keenyaa kabajamoo nashidaalee ateerarman kana dhageessanii jirtanii kamtu akka isinitti tolu immoo gara keessaatiin nu erguu ni dandeessanii hundinuu namatti tolti haa ta'u gaaffii maaf jedheeti amma gara ustaaz Raayyaatitti isin deebisaa amma gaaffii bohaartiitti seennee jirra nashidaalee isaa kaasiin dura dalagaman keessaa gaaffii tokko tokko kaasaafi jechuudha achiin duratti immoo waan takka si gaafadha daqiiqaa takka keessatti addunyaa tana ibsime daqiiqaa takka keessatti